وانا يفاب بندران جت سني وجرا دربو مامو استغفر الله اللهم استرنا يا رب. نانتي كما جزء كان أنا واي متى جب ayang kaya tu sila shekon le di dampet sila durbo mam fetan isini le ada لا لا استغفر الله واحد لو بتما كغارب دي والله كيف ابو تشالس شيكا بيرونجي تشالس ابو تشالس مكان برلسني no sani miti tata mal je kira ma rapi je cerra wali tarun jiru ustaz ya wan sini kira استغفر الله استغفر الله تيجي سوسي تيام يوكا ركاية تيجي بلارو rapi je cerra wali tarun jiru ma rapi je wali tarun jiru rapi je cerra wali tarun Orang yuwa sheti tijji rakai bakke kararam mafarin ba matwati gafari no sani miti bar rapi je cerra wali yo hinjirre akka jirtu no kasani gaafa kallacha keessa isa cabse argitanii jechuudha ijaan argitan maayaat maamanno rakkoon qabu garuu yoo hin jirre rabbi jecha walii taruun hin jiru jedha bar rabbi jecha walii taruun hin jiru yoo hin jirre rabbi jecha wal'iisuun inuma jira garuu maal beeyta jechuun namni tokko fakkeenya hammaati bultii jaraatu keessatti masfarti kaa'attu jira si galee miti heeraa fi seeraati kaa'attu jira heeraa fi seeraati kaa'atte sana fakkeenyaaf masfartii sana yoo fakkeenyaaf saafin hin qabaanne yookaan hamzaan hin qabaanne waan sanan kana salte jechuudha saafa laala malee irra hedduun sahaabaa hatta ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam warra gartee heerumee bahee irra hedduun isaanii kan fuudhan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam fedhii isaanii qofa osoo hin taane fedhii shamaraa eeguuf yeroo baay'ee wanni isaan dubartii heerumtee baate dubartiin abbaan jaarsi irraa akka wanni isaan fuudhanuuf haqa jaraa guutuuf jedhan laala amma fuudhi yeroo fuudhamu waa hedduu fuudhama tokkoffaa ofii qofa yaadee osoo hin taane shamaraallee yaadee shamaraallee yaade fakkeenya amma dubartii umriin sii wal fagaate tokko namni fuudhee gama lamaan ajirii qaba tokkoffaa hamlee sii gatii eegeef sii galee miti lammaffaa waan karaa halaalaan sii barbaadeef sii galee miti dhiira umriin ol deemetti namni heerume hoo dhiira umriin isaa ol deemetti namni heerume hoo kunis akkuma kana kunis eega isinis akkuma kana gaa'e isinillee yeroo heerumtu sii galee waa hedduu laaluu qabda isinillee yeroo heerumtu waa hedduu laaluu qabdi sigalamti karaa rabbi jaallatuun bultii islaamaa gad dhaabbatu jechuudha bar karaa gabaabaa kanaafu irra walii taruun akkuma jirutti ta'ee masfartii isinillee akkasuma ajirii argatti mire isinillee akkasuma ajirii argatti nargatte barana sheekii roobee wanni jedhee mi'ati wanni wayi keessa nagalchitee namni tokko fakkeenyaaf yoo haadha manaa isaa wajjin rafee akka nama sadaqaa kennateeti jedha hadiisin ennaan isiin hojjettee beekaa dogongora keessa nagalchite sheekii roobee silaa bakka gartee dogongora namaarra deemee wanni irratti waraabee wanni jedhe dhufe si galee ammas taanaan isiinillee ajiriin argatti inshaallah fidii rabbiiti amma ati wanni siidhaamu tokkoffaa nama sheekaa malee hin heerumin kabar isin tokko wanna jedhe bar dubartiin takka abbaa manaa isii hojii yoo rafte moo abbaa manaa ajiriin argataa jettan nargate nargata shakkii tokko malee eega isin ka inni ajirii argatu taate haadha manaa isaa waliin yoo rafe oorruu teessan jedhani namni isiinoo akkamitti isin ajiriin argattu isa bicha ajirii argata eenyu argatu jedhe in argata nargati isinillee nargata nargata hai amma wanna ustaad maaltu jira beektanii abbaan manaa tokko haadha manaa isaa tana waamee yoo inni koottee waamee barbaade isiin didde maleekaan otoo abaartu itti bariitii jedhan dhugaadha maleekaa abaartu tanan fakkeenyaaf isiin guyyaa lammataa ishii jettee yoo walii galaniitiin jedhan maleekaan waan kan akkamiin dhiifama godhaaf abbaan manaa sijjambar hadiisi suni gosa hedduudhaan dhufee jira hattaa yardaacna haa jedha hanga inni sirraa jaallatutti yoo isiin guyyaa tokkotti taasu lamatti taasu tola jette yoo inni dhiifama godheef kalas inni isaaf rabbiin buna yinu buna Silaayu sadaqa jenne maal inni jedhe sadaqa jenne sadaqaan namni waan danda'u irraa kennata. Buna waan sii galee Ustaz silaa wanni kun sadaqa jennee mire jaartiin illee jaarsa sadaqa jennee mire namni sadaqaa wama danda'u irraa kennata maaliif akkasitti wannoo ta'e fardii ta'e. Ati amma lafaate karaa gabaabaa Sheekh Riyaad bira deemeti siifa qaraamu wannu amma kitaabni kan keessaa achi fagaataa jiru sii galee waan kanarraa ilaal
dhaggeeffadhu nama wallaahi falfalli garuu dhaggeeffadhu falfalli akka wanni irraa namatti hojjetamu beektaa nama garii garii akka inni sagaagalummaa hojjetu siiriitti hojjetamu bara wallaahi azim jechuudha laal an nama nan beeka nama namatti qaree namarraa baase jechuudha dhiira garii garii yoo guyyaatti gartee waan sana jechuun shamara waliin ciimne nama irrimni hin qabne nama maraatu jira namni hoon buloo jechuudha hoon buloo akka namni kun gartee shamara wajjin guyyaatti wajji rafu godhee falfallitti hojjetama waan kanaaf hin jira anamma yeroo hunda kitaabni kan keessaa irraa fagaatu waa'ee qabrii gaafachuu hin jiru waa'ee jannataa waa'ee azaaba gaafachuu hin jiru kitaabni kan keessaa irraa fagaatu waan ta'eef azaaba qarbii maal godhu gaafadhee itti dee akka boru qarbii deemu ni beeka ustaaz ilaa miti gaa beekuu qofa sun taane fakkeenyaaf amma namni tokko maaliin jannata galaa anama yoo heerumee jedhe laala fedhu sheekaa heerumu fedhu dargaggeessaa heerumu jaarsa kiyya yoo maal godhee gammachiisuu qaba tarabbii Tanamaa silaayyuu ilma namaa qalbii ilma namaa guutuun ni ulfaata. Tarabbii kana maal godhuu qaba waan jedhu jechuudha nama akka kiyyetti. Sana yoo kan gaafatu ta'e ilaali. Yeroo inni si waamee si eeje labbayk ishii tolee marhaabaa jechuu qofa laal. Wanni ilma dhiiraa ajjeesu, wanni isa galaafatu, wanni warqii si bichisiisu, wanni makiinaa si bichisiisu ishii fi tolee marhaabaa. Amma gaafii takka ustaaz amma ishiin labbeefa jechuudha. Dhiirri tokko haati manaa takka mee fakkeenyaaf inni oorruu wayii qotaa oolee galee karaa deemaa oolee galee. Jirtu ayyaana agartanii ayyaana ayyaami arriba ayyaami. Maal jettame? Amma fakkeenyaaf amma abbaa manaa kiyya yoo barbaade. Yoo waamee inni na jala awwaachuu didee yookaan ammoo waamee inni na didee tumaan akkasumaan bakkuma jiru sanitti akkasumaan achuma ture. Inni hoo abaarama maleekaan abaartiis moo anuma bicha abaarti. Baay'ee gaariidha. Tokkoffaa jechuun isiin isa waamu jechuun akka fakkeenyaaf adda baasee irratti. Akkuma jaarsi gisee jaartii waamee jaartiin diddeetiin jettee siree irratti waamee ta'ee bakka birootti waamuu diddee maleekaan abaartu san. Isa hoo maleekaan abaarti. Injiru kan dhiiraan dhufne hadiisa irratti maaliif beektaa? Kan shamaraa dhiifama naa godhu yeroo hunda qophiidha kan dhiiraa kun immoo qophii waan baay'ee itti haajaa sa'aatii bakka itti haajaa inni barbaada sanatti waan dhiyaatuu qabuuf wanni sun si galee amma uumaan dhiiraatiif shamaraa garaagaraa si galee rabbiin dhaggeeffatu laal rabbiin muraada beekaaf waan jiru hunda dubbate rasuulli muraada beekaniif alayhi salaatu wasalaam waan jiru hunda dubbatan si galee uumaan dhiiraaf shamaraa tokkoo miti saaf walaala. Garuu ammoo inni haqqii gizee kiyyaa ka gizee akkana jechuun gizee inni si barbaade dhaqi inni ammoo gizee ofii barbaade bicha haa dhufuu jechuudha. Akkasis miti. Wa inna li ahlikum alaykum haqqa jaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam maatiin keessan haqa isinirraa qabdi jedhan. Yeroo akkana jedhan fakkeenyaaf amma yeroo taphachiiftu, yeroo kofalsiiftu, yeroo wajjin raftu, yeroo nyaachiftu, yeroo obaaftu si galee fa'aati kulli dhii haqqin haqqaa'uu nama haqa sirraa qabu hundaa'u haqqii si kennuuf yeroo jedhan fakkeenyaaf. Dhiirri sa'aatii barbaade si gammachiisuu qaba sa'aatii barbaade immoo dhiisuu qaba indazaar lamixxa yeqibataadha itti gaafatama si galee waan isin barbaade kulli hanga danda'een yoo dandeettii qabaate guutuuf hin dirqama mataa isaati li'annahu haala manaa isaati waan taateef kun. Dubartiin saalfattee waamtummaa saalfadha wanni saalfadhuuf inni gaafa qophiin saalfatee jira. Dubartiin waamtu hin jenne. Walumaa galatti amma akkana بارك الله فيكم أماتي إن شاء الله يروم راسك يستي بولتي جارتشو قبدا إجابة هل يوفتشو قبدا هذا أستاذ سنجتم ما بوصد النجر برا ما كذا أنا ما وانا سنجت هندني قوتا أوكي مالكان تفريد يراقو فيدي أستاذ هذا فاطمة خام باب تشيتي تربي لي متان دي مني جرا نو سني بتبر Saazamza jaabritu yuu maleekaan fedhii dhiiraa qofa eeddii. Ma eenyu? Eenyu akkasit? Saazamza jaabri jedha kana maleekaan fedhii dhiiraa qofa. Inni laa inni ahbaashiin ujulaa ta'e bara Hamza bara dhabnee bara ahbaashiin ujulaa ta'e bara Hamza nageenyeeti. Wallaahi lazim. Isinillee akkasuma jedhaa jirtanii bar. Laa miti ahbaashiin ujulaa ta'e Ustaz Hamza dhiisa dhiibne dhabnee bara Ustaz Hamza kadhannee dhabnee bara buleessa keenya wallaahi buleessa gaarii. Karaa hafuura qulqulluu deeme moo? Laa miti. Sheekh Abdallah Harari jennaan tokko jira bakka sana jala deemuu jalqabe walaa azaaba qabriin jiru waraa maaliin jiru Allahu mawjuudun bilaa makaan waan akkasii dhageetiin bakka achi marri badde wallaahi obboleessa kiyya qaalii ture beeyta. Markaa tokko keessa wajji qaraasaa turre baatii waggaa 5 dura.
Bakka isaan maali waanuma Ustaaz Hamzaan dubbate hin dhugoomsus hin kijibsiisus. Si galee? No, but is no use on yes. Isinoo Habashi? No, is no use. Thank you, Babu. Thank you, Babu. Like. Shit, I know what to take. Wallahi Hamza ilal. Asuma Hamza sini qaba Ustaaz Hamza Sheikh Jabiri isa duriiti miti wallahi lazim Hamza nu jala waatee jira wallahi lazim. Yoo kaatti nu qaroo qabani yoo ka ammoo kees bayee onni jechuudha malee yeroo baay'ee bakka. Garuu wanni inni amma jedhe kun Ustaaz kiyya jecha moo jechaa miti. Jecha moo jechaa miti osoo hin taane si galee yeroo baay'ee amma obboleessa keenya Hamza Sheikh Jabir sa'aatii kanatti nu hordofina hanganni wanni jedhutti. Aqwaami isaan ganni wanni godhutti inni hordofina sa'aatii kana. Yoo inni maqaa rasuulaadha qofa salawaata buusaa bira kutaa malee waan inni jedhu fudhachuun dhiisuun nama dhiba sa'aatii ammaa kana keessatti xuruu huneetaa dha lallamsu. Haala bareedaa dhaan jiru. Waan inni godhu irraan fudhatinaa. Yoo inni maqaa rasuulaadha salawaata buusaa bira kutaa viidiyoo isaa bira sanaan ala hin dhugoomsinas hin kijibsiisinas nama sodaachisa sa'aatii ammaa kana keessatti inni haala bareedaa dhaan jiru. Maa kunoo jechuun bara hoomamma isin jettan kana jedhee bara inni hoomamma isin shari'aani jaartii yoo waamte jaarsi yoo waame dirqama jaartiin dhaquu qabdi. Ka jaarsaa dafee dhufu waan ta'eefi gizema inni gizema hajame dhaquu qabaa jettanii bara. Ustaz kenna du'a yoo mana sunni. Akkas inshallah mee du'a rabbi. Haadha faate. Abbaa rabbi irraa fuudhu hin beekanii du'aa isii godhume. No, one number get a good party, the most salty, the family, the poison. Maal jedhu? One number get a good salty, the most salty, David. Maaliin? David and I'm Ustaz Gafat, the good salty, most salty. Maal jettee gaafatte mee? One night I Gafat. Lali santu manje Ati mudi sini galu sadi jecha mo jecha mati hasamu bayani balati yero to kaltaf jadi sini galu Adwai sii godhu dhufe ani kaan isaan wallahi gama wannitin ani ana nama waamiq argee jiru hada faateen kalima namni tokko dubbatu waa faaman inni kun wallahi nama rabbi akka rabbiin gartee isa uume nama isii kan bira sadi bul tokko yoo maangoo bitee geesse kaani bille maangoo bitee geesse kaani warqi bitee geesse kaani warqi bitee geesse isa qalbii rabbiin gaafatu garuu haqa isa zaahiraa kana isa wajjin buluuf wajjin rafuuf gammachiisu wajjin deemu kana si galeemti adliiti sirriitti eeggate waliin deema si galeemti kuni san jedhe malee dhufee mana buluun jenne barka dhufee mana buluudha inshallah mal faayida bakka gammachiisu san jedhe hanga haadha manaa isaa taatetti sittani maati abar sitti mee barammaan osoo kan sii galu ta'e imma haati mana abbaan mana haadha manaati mana keessa sirbuufiin taphachiisuufiin wanni hundinuu isa bira ni jira guutee jira isa bira si galee እና welcome la ilaha illallah jinni kaasanii asitti goommana kaasaara rabbi jedhiiti Langkah kana Usain. Jinni sabboon irraa kaasanii harka lamaan irratti asitti goommana kaasaara sheetichi koi Habibi wal fuudhaa jirra koi gidduu baay'ee rabbeeni. Eenyu wal fuudha? Ana ke Ustaz. Astaghfirullahilazim. Guys, dhaqee deebi'a wallahi yoo nan taane torbaanitti deebi'a. Torbee miti guyyaa sadii unee dushee Hamzaa bir. bayyana tira wota si goy Ay maan inshallah jaarti teessana ka gammachiiftanii gubbaan ka'inaa jedhe shari'aan jedhaa jirani maal akkas taanaan maal godhuuf deebi'a. Nyaadhu. Aboo. Guys. Wallahi amma bakka kanatti naa ta'e ana waan biraa illee miti. Ilaalii deebi'a. Wallahi dhaqee ilaalii deebi'a maal akka Jaartii teessana kan gammachiiftanitti irraan ka'inaa jedhee shari'aanii jedha. ingama harama birra wallahi lazima kasi ngoni ruwa Saan Shajabir jedhe san kaaba jette socho'uun hin ta'u adda hamsa Shajabir dhugaa jedhe akkas taanaan asiin dura waa dhaga'ee ture. Ustaas bakka naa taatame akkas taanaan. Wallahi jedhaa yuubar sheetichi.
Wallah akkas jedhe shaaga gammachiiftanii gubbaan ka'inaa jedhe. Abuwaan kana deebiin haadha ilaal. Koya. Aha, ati gammachuu keeticharraa barbaadaa jirtaadha. Naasuu barbaada re'an. Kaannin irraan shakkite. Lakki dadhabne ati kan akka nama sooma qabatu gargara gachiisee ganama subii lafaa ka'u dadhabne laa. Kan galgala gachiisee ganama lafaa ka'u dadhabneetti. Gaisa maal beekan sheekonni jechuudha bakka hanqatee kitaabatti ilaalan ka'anii jechuudha halkan walqixxee jechuudha galgala gisee gachiisan ganama waarii qixxee kitaabatti dubbisan bakka hanqatte akka godhan si galee kun kitaaba irraa dubbifatu hin qabu akka sabboonaa kun wallahi. Ati sabboonaa malee waan cabsitu hin qabduuti ustaaza kaan argitee jedha bar. Ustaaza kamiin? Ustaaza kana mulaa kun daa'imaa dhiisi kana naa wayyaa kana kana. السلام عليكم. Waalaikum assalam. نجا عرفات يا كم؟ Akkam jirtan? إلى النور جرتو. Laa filannoo miti wallah hadiis ammaa santu naa ta'e waa hunda keessa hadiis ammaa santu naa ta'e. بربيكي قرآن سجلاتو شمال سلاتي بالله عليك نم تكو سيدورك بيني كوبر سلا والله. والله hadiis ammaa santu naa ta'e wallahi. ميكا كم جر؟ الرجال قوامون على النساء إنه كان أفضل نفكاته. إيه؟ الرجال قوامون على النساء إنه بكتنا أفضل نفكاته والله ما شاء الله ربي سير رجال. أنا ما جاء تكون عربي فمصري تملك قرآن مثلال. عربي فمصري تكون رب سلام تكون عربي ونجيل قرآن ربي. ثم بس سبك كنسراتي بدنا كنسرانو جت والله تمام حديث أما هم تسمع بيجا بقول مانجنان وجيه تاتنا خجزنا قلا. كنا مرة جدار كوني وام مجارة جاجر بان هاسامون واني ميديا قبّار في واني لا لما وام ميديا قبّاتي هاسامو وان دوبان هاسامو تجرب بيجي. كويرو تكو قرتي حواس مو بيهسود أبغى كينيا ما أنا برنا ما بس قال سيبرنا مو كم أفوي متي. أتمسك أستاذ تكو أربعة أستاذ رومانتيك إندن دو جالا كنون دن دو فرشون دن دو جنان وانا ما أستاذ تنا ما دي ربي تأبدا كنا شابسو في وان كنا دوباره تكوفا جالا لا ولي إندي قدام ماده هذا مناو في جم مكيسو يروج أن فكينيا فما أمانتي في تكيس يو ديم تلالته هو إنجرو مسأتي يوكاو قرتي يفكر دب كيس اللي وني بري فمه إنجرو جم مچوكي سنكوفا لالتني كوي أتوب لجرس جم مچوكي سنكوفا إلالتني سيقولي إن سوتشو إنا كيران كإنا كنجرو إنجرو أمانتي في تكيس يجو أمانتي إسلاما كيس أمانتي توكو جد لما فا أمانتي إسلاما هاتي منا كيسني أكبرچو أبو دام زبرا هاتي منا كيسني كبرچو تي روجر فكينيا برچوكون ولمان إيجاتم دي توكو فا أكان تروفني لما فا أمو أكاسي لفا بوته هنچبني كنرا وني برا نتوكو مالي وان حميلي سي چبسو وان ميرا سي چبسو إيجاتشو لما فا أحاني چبسو أبو سوتان كبچو كون أما قرتي وانا أما قرتي نما دين إسلام لا لا توكو فكينيا فكرارن كأجرا وان كان سيقالي متي أما هاتي نما قرتي دي ربين بين توكوتي هيرومتي جراتورا نما أستاذ نما شيكا أفرفاتا هيرومتو الرسيف لتمال مالي في نانجل أبو ما كبير ما كرجال جنا. تني خاص في نوتوكو أرجع مرتين ديموي. تايكو تودي نما دي ما دي شنو ما شيكان إيه كراتو سلا ربي نبادة في من كراتو هذي ما كرانجو. ما كراتو ربي سرابو دي سيربا مد تايكو تو أنا إيفمانا قولي ما سنجي تشوفر باري في أسرة تما يونا ما دي ربي كابو تهرم ته حجابات تسي أجاجا نقابات تسي أجاجا صلاة تسي صومات تسي أجاجا أكتي الموهي كابتو أكتي قرتي أبا منا هي كابتو أكتي الله ولا جراب تسي أجاجا وان دين سبرسي هذا مو قلقلا في جنما ومشقوية تي family member ita. أكتي نام مي بريا أخي yoo fakkeenyaaf garteen ma wanti ta'u galgalaaf ganama shaggooyee sibbana manni kan kee jinnii fi sirii budaan guutamee wal dhiitu wal kabaluu wal boochisu rabbi wal kennatanii wal biraa adda galuu dhufa sigalee kanaaf jabeeffadhu nama sheeka nama diin jabeeffadhu tokkotti heerumeeti hayaata islaamummaa bareedaa mi'aaha urgaa sana jiraadhuun jedhe baran Simba na sodaatan koy. sabbona nyaanna Ay mami kasi. Bakka ofii karatti sodaatanii natti kennan. Ang kaya rumari sodaatan ma sodaatan. Warra as jira. Jaartim. Kana abar kuno kana abar. Asini rabbiin haqa guutan malee hin ka'inaa jedhee jedhan. Asin amma kuno taan yeroo argan taan dubbachuu sodaatan. Na ajaa'iba abar wanuma sheekota tanaatu gise na ajaa'ibti. Wallahi na ajaa'iba. Wayyo. Ya?
Ajaa'iba bara. Ati reefu walii galle ani kaaka keetii kan qaraayin kanan barbaadu jettee deemaan jirtu. Kunoo didan. Asiin jenne bar isaan jedhe naa ta'anii bar naa ta'anii. Dide ka isheetichi ittiin kala wadhe abadi. Ittiin kalaawa badanii. Maraafuu keessatti hiru. Amaanaa jedhin nama sheekaa malee heerumuu jedhin. Nama sheekaa keessa shee Hamzaa malee hin barbaadu jette isin keessa quraana hin tammalee kana maal Ani dhageettan? sheeka keessaa yoo heerumeetiin jedhe isinumatti heeruma qalbiin wal feena argee jira. Gisee Finfinnee waliin turre san waa meeqa waliin jedhaa turre Ustaaz Rabbi jedha haddii akka hin ta'ine. An dubartii dheerina na caaltu hin barbaadu. Si dheerina caalti. Hadiisa keessa jira akkasi. Bunaayyuu bunaan dhaabu malee hin dhugu Hamzaan gaa'is Finfinnee waliin turre bar bunaan dhaabu malee hin dhugu. Nyaata godhu malee hin nyaatu. Gizee Finfinnee moo? Finfinnee waliin Haraama turre. deebi'ee jinni sirraa kaasanii dhufanii gaaf tokko sheeka Finfinnee eessa turtan jennaan haraama jedhe nama muluu dheessee kophaa kiyya taa'ee deebi'ee naan jedhan. Allahu akbar. No, osoo Dubaay hin dhufin isanii bara osoo Dubaay hin dhufin dura bar giseen biyya gale san. Maarree sanuma gaafa dhufan jedhee si baraan gaafa dhufan achirraan Wannummaan akkas jedhu wayii hin jiru habiibi. Kilaasiyyuu wannoo bullaa saalooni nama hedduun bullaa safara hin jiru malee safara biraa hin bulan. dhageettanii mire safarayyuu safara hin jiru malee hin bulanii. Tun magaalaa koo jira kan obbo Jawaar jedhamee wayii tokko. A'uuzu billahi. Laa wallahi kana muluu na gadhiiftanii karee futuu na udhe. Sheeticha ajjeesaa barbaadan de kana ka wagalii ga'uunatti deemanii midhaan du'uu barbaadamu. Dabarsi abibti dabarsi bishaan irraa gadhuute abdee. Laa kana hin danda'u wallahi. Laa wallahi ustaas. Wallahi hiriyaa. Laa hin danda'u. An kana hin danda'u dhiirummaan midhaan irra hin jiru. Arafaate dhiirummaan midhaan irra jira. Lakki hin jirtu dhiirummaan midhaan irra dhiirummaan bakka biraa jiru. Laa. Arsiin barka wajjin beesti bar. Ni wali eegi arsiin. Arsiin ni wali eegi wallahi azib. Abdee. Haati faatee nan tuwitta. Angkais ka jedhu ankasiniin jedhu sinumaan mari'adha. Deemee dhaqee jarrabee deebi'u yoo naan taane hin deebi'a. Maan rakkoo qaba yoo naan taane deemu. Harman laayyatanii waan arrabsitanii dhaqee ilaalee deebi'u. Namni bakka santu naa ta'e beektanii bakka dura hadiisa dhageessantu naa ta'e. Bakka haqa guutan malee hin ka'inaa jedhanii jedhan santu naa ta'e. Cugaraga. Taaf godha ka warri as jirta warri ustaaza Amma maali beektanii gaa'is wanni sheekni naa ta'uu fi gizee waa dabsanillee haqa siree haa ta'u ta nyaataa ta dhugaatii haa ta'u gizee waa dabsanii kitaaba irraa laallatan. Dargaggeessi waan irraa laallatu hin qabu. Waalaikumsalam. Sheekonni gizee haqa wayii dabsan kitaaba irraa laallatanii kaa kasabboon hafu waan laallatu hin qabu. Wallahi haadha baatee. Haadha baatee jiru. Nama qara'ee nama baratii nama bilchaata malee yoo jalatti buluu barbaade malee dandeen bulchu. Ittiin. Si jammarru gama marreema gaafa as dhuftu iyyuu anuyyuu gara si ilaalaa akkatti. Nagaa bakka nagaa dheeni harka akka yoo harka irra garuu baruu fi fayyaaletti dhakkisee addunyaa kanarra. Fayyaaletti dhagaroo paa'uu achi kana qabamu suuqatu wallahi jiru. Addatti nama yoo miidiyaa dhuftu nama dhoofti malee ati faate gizee waan akka cikiciki akkasii hin qabdu gamana nagara galchii yani nama nagaa namni akkasii numa hin jiru. Garuu rakkoon isii hoo deematu hinnaan maal fuudhee miisuma itti heerume galgala kana tumu mataa keessaa hin barbaadu lakkabbii biyyan takkitti himatiyya wajjin haa jiraachisu. Nagaa qaba. Isii arguun fedha. Yoo atta ta'eetiin jedhe na sodaachuu dhiiftan qoyyedha bara. Ustaazni waan jedhu yoo nama qara'ee tahee sanuu ayaata wayii itti ofirraa qara'ee gizee isiin utaaltu ta'e malee ka akka sabboonaa kun hin fuudhadhee itti deemnan ergamtuma ta'ee jiraachuu jedhe galgala kanama bishaan guura. Ati maa sodaatte jedhiin ati inni maa sodaate mee? Keetichi warra qaba jedhe warra laman barbaadu isheetichi jedhe. Taree. Laman fedhu. Taree hirkachuu.
naman fedhu. Na jaalata bargaa isin himachuu sodaate malee wallaa na fedha. Keessa adada viidiyoo adada hiistoorii kiyya irratti gaayis hiistoorii kiyya irratti kiisiin malee naa kaa'een beeku. Isheetichi na fedha naatti immoo sodaate malee. Isheeticha kana si ilaallu reeshu ka daa'ima jetteen kan. Laa daa'ima daa'ima. Arafate. Maaltu qoyati kaasee Suudi Dubaayin si baasesi? Arafate. Hamza kana jabeessii qabi kalaas akkasii harkaan ba'an. Sodaatedhis. Sodaattuun billa rasuulaan bitti jiranii kana aatii ganaa akka tasaa ta'e osoo namaa walloleeti bilaan jirti. Kophaan waan kee haadha baate. Maa mana kana sheeka jira mana kana bara maalta akka ol kaanuuf immoo maal jechuun? Abdiyyee keeppi tana naa kennime giifti galaari naa guuttu. Ilaala haadha baate. Amma sirees dhaggeeffatu sitani maati. Ani wannan si dhaamu. Keessanii ni tani isiin yaa fi suma kiyyaati dhaggeeffatu sitani maati. Keessanii maayee waan suma kiyyaati dhaggeeffatu suma kiyyaati ilaala. Tokkoffaa narratti fuutee narratti maal taatee si galee kana fiddee kana dhiiftee hin jiru. Dubartii waa afur qabdu jedhan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa hulaa jannataa barbaaddeen seeni jedhamti jedhan. Tokkoffaan إذا صلت المرأة خمسها صلاة وقت شاني إجت يو صلاة توك وصامت شهرها باتي صومنا قوت يو صومنت وأطاعت زوجها أبا منات اللبيك مرحبا إشي تولي يوجد وحسنت فرجها نوتي صومنا قوت وأكمل صومنا رزي لا يربي النرخاي لا ربي النرخاي تكون نوف جتة كده تعمل وندكم بر إبادة ربي بقول ما تكون كنا جرم Akkamiin soomna jechuun fakkeenya akkam guutuu soomna takkaa ji'a guutuu soomeen beeku. Wanni dabar kun jechuun sooma kan Ramadaana bar kun malee kaamiti. Ramadaana. Koo Ramadaana keessa waati isiniin galu sila warra sheekaa qaraatii keessan malee guyyaa 15 yookaan waan dubartiittu jira ijaazan. 15 10 ta'uu agartamoo akkamiin bartee? Isin akkas isiniin jira arti gaafa Oromoo keessan kan Quraana bicha himaa artani. Waan kanas argamu boleessu kitaaba irraan qaree bar irra baay'inaan guyyaa torba. Eeshi guyyaa jaansan ji'a tokko maa jettanii jedha arti gaa'is. Wanni kun kitaaba irra jira bar beeyta. Ilaalamma wanni dubartiidha wanni gartee dhiira wanni addunyaa kana gubbaa jiru kulli isaa kitaaba irra jirtanii maate. Dubartiin guyyaa 6 yookaan guyyaa 5 yookaan guyyaa 7 kana agarte. Irra agalabiin immoo irra gartee irra xiqqaan immoo hanga guyyaa 10 guyyaa 15 nam beekatan. Isa gaafa uzrii rakkoo qabu. Gaafa sana salaatu hin soomantu chigire. Si galee inni afuraffaa maali seerri suni qaama si eeggatudha. Dubartii waa afur kana qabdu guyyaa qiyaamaa hulaa jannataa barbaaddeen seeni jedhamti jedhan. Lammaffaa ammoo indoom aalimni guddaan tokko gaafatame Ibn Uthaymiin namni jedhamu tokko yoo abbaan manaa qeebaltaa kan. Maali? Yoo abbaan manaa jaartii lammaffaa fuuchuu barbaade namni waan maharii qopheessu maharii jechuun waan isiidhaa kan ta'e fuutu jechuudha. Namni diggisii godhu namni waa hunda sirreessee akka inni fuudhu haala mijeessuu qabu jaartii duraa ta'an kana dandeessaa. Amma naasisintu walii galuu deemaa jira miti jireenya irratti. Kana jechuun kan namni tokko fakkeenya amma yeroo bultiidhaaf deemuu ka'u. Nama tokko miti waa'ee nama tokkooti miti anaafisintu waliif galuuf deemaa masfartii kiyyaaf keessanii miti amma. Bar masfartii keenya masfartii quraanaa fi hadiisaatiin adda ta'uu qabu kanas bakka nuti ilmaan islaamaa masfartii quraanaa fi hadiisaa ta'uu qabu yoo heerumte jechuu osoo hin taane yoo ansi fuudhe kana gootaadha jechuudha moo akkam dubbii. Naa qabu kana haasaa jirra miti maa wanni haasaa maru waan. Yoo ansi. Okay ni godha. Godhaatti. Eshi lammaffaa rifeensa mataa irra qeensa miilaa shafanatuu qabda. Namni takka si arguu qabu dhiira tokko harka fuuchuu hin qabdu. Dhiira tokko gartee yeroo dubbachiiftu haala gartee miira hin taane haalatti dhaga'amuun dubbachiisu akka sagalee dhiiraatti jira hin jiru sagalee qayyartee jechuudha sagalee miti akka sagalee dhiiraatti yoo arrabachuu yoo rakkoo takka hin qabu obboleessa kiyyaa nagan gaafadhoo barbaachisaa ta'e. Eshi tole niqaaba hin uffata rifeensa mataa irra qeensa miilaa. Ajaa'ibatti. Laayiviin ni iftaa viidiyoo waraabuun ni iftaa. Waan takka gubi yoo jetteen gubi. Inni afuraffaa immoo
Kottu keessa kotu.